akka godina keenyaatti luqqiseen nyaata aadaa Oromoo karaa galaadhaaf qophaa'udha. Xaafii irraa hojjetama. Xaafiin daakamee xaafiin qullaa'ee daakamee bukaa'ee toshamee irraa hojjetama jechuudha. Akka godina keenyaatti luqqiseen nyaata beekamaadha. Luqqiseen kan inni irraa hojjetamu xaafiidha. Xaafii diimaa irraas ni hojjetama, boqqolloo irraas ni hojjetama jechuudha. Dur abbootiin keenya ajjechaa deemu waan ta'eef ajjechaa kana gaafa deemanuu karaa dheeraa deemu yeroo guyyaa dheeraadhaaf bubbuluu danda'u. Haadholiin manaa jaraa immoo luqqisee kana qopheessanii ergu. Luqqiseen kun sababni inni qophaa'uu fi yeroo dheeraa turuu danda'a jechuudha. Tuu jalaa nalaayin yookaan hin cinca'in yeroo dheeraa tura jechuudha. Nyaata garaa keessa turus waan ta'eef nyaata nama beelessines waan ta'eef kanatu filatamaaf jechuudha. Luqqiseen kunis aadaa Oromoo keessaa kan dura abbootiin keenya itti fayyadamaa turan jechuudha. Keessumaatii bara durii keessa yeroo daldala fagoo durii keessattis yeroo lola dur deemaa turan keessattis kan isaan fudhatanii deemanii luqqisee kana jechuudha. Akka galaa yeroo dheeraa taa'ee si fayyadutti si fayyada jechuudha. Luqqiseen kun kan inni hojjetamu xaafii diimaa irraa ta'eetu baalaan hojjetama. Baala warqee yookiin immoo qochosa jedhamuun baala isaadhaan marameetu hojjetama jechuudha. Gaafa hojjetamu jiidhinni tuqu baaluma sanaanii torban hanga torban lamaa tokko hanga kudhan tokkootti si turuu danda'a jechuudha. Namoonni lafa fagoo deemanii luqqisee kana bifa kanaan fudhatanii deemu. Inalaa'u, inarraa'u wanta jechuudha yeroo baay'eedhaaf si gargaara. Humna sii kenna, areennii dhiiga sii dabala. Kanaaf lafa fagoo fudhatanii deemanii akkanitti fayyadamuu hin danda'u jechuudha. Luqqiseen kun galaas hin ta'a, daboodhaafis hin oola, nyaatuma yeroo tokko tokko amma suusiidhaaf kan fayyadamamu jira jechuudha. Shaarfaa qursii bunaallee hin ta'a jechuudha. Maksasii illee jechuudha. Nyaata ibillisoosa jedhan hin ta'a jechuudha. Irra caalaan isaa kan inni fayyaduu fi galaallee qabatameen deemama. Mana firaallee wal dubbisuudhaaf jechuudha. Nyaati kun gammachuudhaafis yeroo gammachuus hin nyaatama jechuudha. Kiijoo jechuun yeroo boqqolloo isheetii kan qophaa'udha. Boqqolloo isheetii irraa qophaa'a. Boqqolloo isheetii cabeetiyyuu dhaqee cabee quncisamee falfalamee dhagaan miicamee dhagaa irratti daakamee okkoteetti jechuudha. Okkoteen bishaanitti nam'ee irra kaa'amee akka erga bishaan danfee booda baala boqqollootiin maramee irra kaa'ama jechuudha. Innis saatuma bishaate sanatti nyaatamuu danda'a jechuudha ba'ee. Kiijoon kan inni irraa qophaa'u asheetii boqqolloo irraati. Asheetii boqqolloo jechuun naannoo gara adoolessaatii qabee hanga onkoloolessaatti kan inni jiru naannoo aanaa keenyaa keessatti. Keessumaa akka Lubbaa Booraa keessatti naannoo kana baay'inaan kan inni argamu. Akka aanaa keenyatti immoo adoolessa keessaatii hanga onkoloolessa keessaatti kan inni adeemu. Maaliif kanarraa qophaa'a gaafa jennu boqqolloon asheetiin akkuma aadaa keenyaan yeroo jedhamu abbootiin keenya maal jedhama nama ilkaan isa bareedu tokkoon ilkaan kee boqqolloo asheetii fakkaata jedhama. Boqqolloon asheetii kun maaliif barbaachise? Tokko humna sii laata, dhamdhama qaba, mi'aa of keessaa qaba jechuudha. Kanaaf sababiin humna sii laatuu fi humna sii laata waan ta'eef achirraa hojjetama kiijoon kun jechuudha. Kiijoon kun nyaata badaa tuttuuru miti jechuudha. Boqqolloo asheetii kan duugame yookaan hin falfalamullee kan hin dandeenye sibiilaan yookaan duugamee kan hojjetamu lanqaxamee jechuudha. Ammuma amma daakee jedhama jechuudha nyaanni kun. Nyaata aadaa beekamaa amma daakee jedhamudha. Boqqolloo dhumatuyyuu ammuma daakamee baala boqqolloo sanaan marama jechuudha. Maaliif kan inni ittiin maramu seera qabachuudha. Rog-sadeedhaan marama, roga sadii qaba. Walitti dacha'ee akka bishaaniin galletti. Boqqolloon cabee bullaan hin mi'aawu waan ta'eef aluma sana cabee, aluma sana falfalamee, aluma sana daakamee, aluma sana hojjetama jechuudha. Haala sana hojjetamee yeroo sanas nyaachuun ni danda'ama. Bulees immoo ganama isaa nyaachuun hin danda'ama jechuudha. Kan inni hojjetamu firaafis amma magaalaa gara magaalaa yeroo dhufnu yeroo gara magaalaatti deemnu jechuudha. Firaaf yookaan nama jaallannuuf maatii keenyaaf geessuudhaaf qopheessuu dandeenya. Amma galgala kana qopheessinee ganama geessinee fi fuunee fi geessinaa jechuudha. Maatiidhaaf mana keessattis qopheeffachuu dandeenya jechuudha. Ganama cireeratti si dhiyaachuu danda'a. Sa'aatii booddee laaqanaati hanga galgala irbaataa gidduutti si dhiyaachuu danda'a. Sa'aatii laaqanaas sa'aatii irbaataa si dhiyaachuu danda'a jechuudha. Akka aadaatti fudhatama. Fudhattee wal bira dhaquu dandeessa. Har'a hojjetamee boorii toratu hin taane har'a hojjetameetu fira bira kan ittiin dhaqxoo jiraate baadiyyaadhaa gara magaalaatti kan dhufan fira bira kan ittiin dhaqanii kiijoo kanaan dhaqamu sa'aatii kana jechuudha. Inni foon murii naa fidii fi daangoo qalii naa fidiirra sa'aatii ammaa kanatti sa'aatii boqqolloon jiru kanatti kiijoo naa fidii bareeda jechuudha.
kan namni walirraa fudhatus kan namni itti gammadee fudhatus jechuudha. Nyaanni kun jechuudha nyaata baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Nyaata yeroo boqqolloon asheetu nyaatamudha. Asheetii baay'ee yeroo gammachuu jechuudha itti gammadama jechuudha. Humnas namaa kenna. Yeroo cidhaa ittiin geggeessuu dandeessa. Bifa ammaa yeroo ammaa kana garatti ammayyaa'eera akka biifee qopheessuutti ammayyaa'eera jechuudha. Akka biifee qopheessuutti nuun nyaata aadaa kana bakka buusnee sana qopheessisuu dandeenya jechuudha. Cuukkoon yeroo sanatti hin barbaachisaa. Daboodhaaf hin barbaachisaa. Wal gargaarsa garaagaraadhaaf hin barbaachisaa. Wal gaafachuudhaaf, wal yaaduudhaaf, firri wal bira dhufuudhaaf wantoota ittiin barbaachisan kan Oromoon dur ittiin wal gaafataa ture arra baasnee uummata keenya isaa dur kana jala ittiin dhokatee ture ittiin baasnee addunyaatti mul'isuudhaaf deemaa jira ittiin hojjetaa jira jechuudha. Kan inni ittiin nyaatamu qocochaadhaan isin nyaatama irra kaa'amee ittiin namaa kennama jechuudha. Baaduudhaan isin nyaatama duwwaan isaa isin nyaatama jechuudha. Dhugaatii Lubbaaboor keessaa bordeeni inni tokko bordeedha. Bordeeni dhugaatii bareedaadhaa fi dhugaatii nama macheessine dhugaatii karaa lamaan tajaajilu jechuudha. Karaa soorataattis karaa dhugaatiittis amma yoo bordee tokko dhugdee qabee tokko dhugde jechuudha hin beeloftu sa'aatii dheeraadhaaf. Dhugaatiin kun gatii xeef irraa hojjetamuu fi humna sii ta'a jechuudha. Baay'ee xiqqoo biqillitti baay'annaan hin macheessaa akka hin machoofnetti dhuddaa yoo dhugde jechuudha eenyumaaf humna ta'a waan ta'eef kanaaf kan barbaachisu baay'eensa yeroo dabootu hojjetamee ittiin dhugamee ittiin taphachuudhaaf jechuudha. Xaafiin qulleessamaa qullaa'een daakamaa erga daakamee booda dhufee bukeeffamaa bukaa'ee guyyaa 3 bula jechuudha. Guyyaa 3 erga bulee booda daabboosaa furdatee jechuudha baala qoccootiin. Beddeeratti bishaataa erga bishaatee bahee booda qodaa meeshaa sila qopheeffanne meeshaa qopheeffanne jechuudha. Meeshaa qopheeffanne daabboon sun itti caccabaa biqila garbuu jechuudha. Biqila garbuu qopheessineetiyyuu daakuusa. Daakuun sun bishaaniin waliin makamee meeshaa qophaa'etti nammaa isa booda daabboon sun xixinnaatee caccabee keessa bu'aa. Isa booda danfaa jechuudha bishaan itti naqannee jechuudha. Bishaan erga itti naqnee booda danfaa ganama har'aa guyyaa bultii guyyaa tokkootiin dhugama jechuudha. Halkan tokko bulee dhugaatiidhaaf tajaajila. Bordeeni geessoo jedhama jechuudha. Dhugaatii aadaa Oromooti kan inni irraa hojjetamu xeefii diimaadha. Daagussaadha jechuudha. Daagussaan baay'ee danfa jechuudha. Inni danfa kan itti namu jechuudha. Biqila garbuuti jechuudha. Biqila biraan dabalatu biqila garbuutiyyuu hin dhuubama. Erga dhuubamee booddee halkan tokko bula. Har'aa erga danfee halkan tokko bulee booddee unkurootu qophaa'a jechuudha. Unkuroon xaafii kun erga unkuramee qophaa'ee booddee innis biqila xiqqoodhaan dhuubama hin danfa jechuudha. Geessoo sadanfaa yeroo sanatti maal ta'a inni amma inni gargatti nam'ee booddee mi'a baay'ee dhugaatiidhaaf hin fayyada. Yoo arga barbaachise dammas hin dabalata jechuudha. Maaliif baay'ee mi'a humna ta'a jechuudha. Yoo sagantaa qabaachuu baattes hin qopheeffatta. Yeroo cidhaas hin qophaa'a. Oromoo cidha irrattis hin qopheeffata. Daboo irrattis hin qophaa'a. Daboo mana jaarsaas haa ta'u midhaan facaasaas haa ta'u yeroo sanatti qophaa'ee dhugama jechuudha. Mana keessattis ofuma dhuguudhaafis hin qophaa'a. Gurgurtaadhaafis gabaatti dhiyeessuufis hin qophaa'a jechuudha. Boordeen nyaata dhugaatii Oromoo kan dur badee amma reefuu deebi'u keessaa isa tokko jechuudha. Boordeen kun xaafii diimaa irraati kan inni qophaa'u. Xaafii irraa maaliif qophaa'a yoo jenne xaafiin maal qaba yoo jenne xaafiin wantoota humna namaa laatan wantoota dhiiga namaa laatan akka hireenii of keessaa qaba. Kan inni keessaa filatamee qophaa'u xaafii diimaa keessaa jechuudha. Kan inni itti nammus biqilli immoo wajjin itti namaa biqilli kan inni itti nammu akka inni wanta sana saffisee akka inni danfisuuf. Danfisee jechuun gaafa itti dhuddu garaa kee keessatti afuufamee taatuun ta'e akka inni garaa kee keessatti pirootiinsaa raawwatuuf jechuudha. Akka daajessiinsii ta'uu fi akka inni deefuudhaan bee akka inni piroosiitti galu jechuudha. Kanaaf biqilli itti namu. Biqilli itti namu suni akka nyaataatti si gargaara malee akka si macheessutti kan inni itti namu jechuudha.